uumamin olollee tokko hin jiraatin lakkoofsa 8 rukute. Gaaf gada lakkoofsa 8 maal jedhee deebisa? Maal yaa obboleessa koo maaliif na rukutta maaliin si godhee? Ani yoon jiraadhe malee atis jiraachuu hin dandeechu. 8 jedhan malee 9 jechuun hin danda'amu waan ta'eef ani yoon jiraadhe malee atis jiraachuu hin dandeechu maaliif obboleessa koo maaf na rukutta jedhee maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Amiin. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota Onnee Tawaahidoo TV nageenyi fi jaalala Kiristoos lafaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha. Amiin. Jaalalli fi kabajni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lafaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nuun cubbamtootaan maqaan isaa lafarratti nuun cubbamtootaan samiirratti qulqullootaan maqaan isaa kan kabajamee fi kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Amiin. Maqaa isaa kaasnee maqaa ishee yoomiyyuu biraafuu kan hin dandeenye haadha cubbamtootaa kan taate qulqulleetti haadha keenya qulqulleetti durbee Maariyaam maqaan ishee kan kabajamee fi kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Amiin. Daawwattoota Onnee Tawaahidoo TV Onnee Tawaahidoo TV sagantaa garaagaraa qabatee isiniif dhiyaatee kan jirudha. Isin immoo Onnee Tawaahidoo TV jettanii subscribe taasisuu qofaan bakka jirtanitti sagantaawwan keenya hundisaa akka isin bira ga'u akkuma nuti asii gadhiisne sekendii tokko gidduutti akka isin bira ga'u yoo barbaadan immoo subscribe erga taasistanii iddoo notification san ol kan jedhu irra kaa'adhaa. Nu jajjabeessaa isiniin jenna maqaa Waaqayyootiin. Egaa barnoonni karaa baay'eetiin kan baratamu barnoonni lallaba wangeelaa yookaan barumsa kallattii kana qofaan miti karaa walalootiin nama barsiisa Waaqayyoon karaa faarfannaatiin akkasumas karaa hedduudhaan kan nuti dhageenyu sagalee Waaqayyoo kan barachuu dandeenyu yookaan karaa fakkeenyota garaagaraatiin nama barsiisuu danda'a. Guyyaa har'aatis immoo akka baacotti isin barsiisaa waa'ee amantaa keenya isin barsiisa jennee kan yaadnu isiniif qabannee dhufnee jirra. Isinis hanga xumuraatti viidiyoo kana ilaaluudhaan namoota kaaniifis sheer akka taasistan isiniin jenna. Guyyaa har'aa kan qabannee dhufnee akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti baacoo tokkodha. Innis maalummaa jaalalaa kan jedhudha. Jaalalli maal akka ta'e jaalalaan akkamiin nama mo'achuu kan dandeenyu maalidha jaalalli kan jedhudha. Hanga xumuraatti akka dhaggeeffattan namoota kanis akka sheer taasistan isin gaafanna. Jaalala jechuun karaa baay'eetiin kan hiikamuu danda'u akka addunyaa keessattis hiikuu dandeenya. Jaalalli hunda kan caalu immoo yeroo baay'ee hunda kan caalu jaalala. Hunda kan caalu jaalala jenna. Jaalalli kunoo akkamiin hunda caaluu danda'e maalidha kan jedhudha. Baacoo keenya kanarraa kan hubachuu dandeessan jechuudha. Jaalalli gosa baay'ee jira. Jaalala caalu kan ta'e immoo kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos uumama isaa jaallateedha yookaan nuun ijoollee Addaam kan jaallate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala caaludha. Jaalala baay'ee guddaa kan ta'edha. Namni addunyaa gubbaarratti hamma feetis yoo wal jaalate hamma feetis yoo walitti dhufe haatis abbaanis ilmoo isaanii yoo kan jaalatan ta'e hanga du'aa ga'uutti kan nama jaalatu hin jirudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo hanga fannifamuutti ijoollee Addaam kan jaalatedha. Jaalalli Waaqa keenya baay'ee ulfaataa ammana jedhamee kan tilmaamamuu hin danda'amnedha jechuudha. Asumarraan wal qabatee namni addunyaa kanarra jiru immoo yeroo tokko anumatu irra guddaadha, anumatu irra beekadha jedhee bakka itti yaadu jira yookaan namni kamuu nan caalu kan na caalu yoomtu hin jiru kan jedhan ni jiru. Saayintistoonni beekamoodha jennee karaa adda addaatiin beekumsa biyya lafaatiin madaallu kun anumatu beekadha jedhanii bakka itti of tuuluu yookaan ololuuf qabu ni jira jechuudha. Itti ololuuf qaban ni jira. Garuu nama ol Waaqni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos osumattuyyuu saayintistootas ta'ee namni addunyaa kana baay'ee nama gadi bu'aadha yookaan nama xiqqaadha. Nuti nama guddaa ofitti fakkaachuu dandeenya. Kanaaf isa kanaan kan wal qabatudha baacoon keenya har'aatis. Innis maalidha? Lakkoofsi 1 hanga 9 ni beektu isin hundi keessanuu lakkoofsi 1 hanga 9 ni jira. Kana jechuunis 1 2 3 4 5 6 7 8 9
gaaf kana lakkoofsi lama utuu walitti dhufee 10 ta'u yookaan 20 30 kan jennu immoo lakkoofsi kun yoo walitti dhufeedha bu'uura lakkoofsaa kan ta'an garuu tokko hanga sagaleen kun ni jiranii jechuudha duwwaadha kaasanii hanga sagalee jechuu kootti dhifama. Kanaaf lakkoofsi sagal guyyaa tokko sababa homtuun hin caalu homtuun ol hin jiru sababa je'ee yookaan sababa of tolummaatiin lakkoofsa saddeet rukutee jedhama. Baacoon kuni lakkoofsa saddeet rukutee lakkoofsa sagal oluma ka'ee osoo homtuu hin uumamin odolollee tokko hin jiraatin lakkoofsa saddeet rukutee gaaf kana lakkoofsi saddeet maal jedhee deebisaa maal yaa obboleessa koo maaliif na rukutta maaliif si godhee ani yoon jiraadhe malee atis jiraachuu hin dandeechu saddeeti jedhan malee sagal jechuun hin danda'amu waan ta'eef ani yoon jiraadhe malee atis jiraachuu hin dandeechu maaliif obboleessa koo maaf na rukutta jedhee gaafate jechuudha lakkoofsa saddeet lakkoofsa sagal gaafate sababa lakkoofsa sagal lakkoofsa saddeet rukute jechuudha gaaf kana lakkoofsa sagal of tolummaadha waan ta'eef dursuma sababa of tolummaatiin waan ta'eef si rukuteera baqqaa si olan jira waan ta'eef waan nagootuun qabdu si rukuteera jedheen gaaf kana lakkoofsa sagal jechuudha. Akkas taanaan immoo anis kanan caalu qaba jedhee maal godhee inni immoo lakkoofsa torba ni caala waan ta'eef lakkoofsa saddeet lakkoofsa torba rukutee jedhama. Lakkoofsa torba rukutee maalii jedheenis lakkoofsi torbas gaafa wal fakkaataa gaafate. Maaliif na rukuttee obboleessa koo ani yoon jiraadhe malee atis jiraachuu hin dandeechu jedhee lakkoofsa saddeet gaafate. Sababa sin caala baqqaa sin caalaa si rukuteera jedhee gabaabseetti jechuudha sababa wal caalmatiin akka ta'e akkasii anis sanan caalu qaba jedhee lakkoofsa torbas immoo lakkoofsa jaha rukute lakkoofsi jahaas gaafa wal fakkaataa erga gaafatee sababa wal caalmati waan jedhee itti meef lakkoofsa torba jechuudha lakkoofsi jahaas akkas taanaan immoo anis kanan caalu qabaa mitiire jedhee lakkoofsa shan rukute jedhama lakkoofsi shanis anis kanan caalu qaba jedhee lakkoofsa afur rukute lakkoofsi afuris immoo lakkoofsa sadii ni caala waan ta'eef anis kanan caalu qaba jedhee lakkoofsi afuris lakkoofsa sadii rukute gaaf kana lakkoofsa lamarra dhee lakkoofsi lamas gaafa wal fakkaataa maaloo maalan si godhe maaf na rukuttaa ani obboleessa keeti miti jedhee gaafa gaafatutti baqqaa sababa wal caalmati sababa waanan si danda'uuf si rukuteera baqqaa jedhee lakkoofsa sadis gabaabseetti jechuudha lakkoofsa lamatti. Akkas taanaan anis kanan caalu qaba jedhee lakkoofsi lama anis kanan caalu qaba jedhee meeqa caala waan ta'eef lakkoofsa tokko caala waan ta'eef lakkoofsa tokko innis rukute kaballaadhaan. Gaaf kana lakkoofsi tokko dee jedhee rifate maaltu nutti dhufaa jira dursa jaalala qabna miti maalan si godhe maal obboleessa koo maal na rukuttaa maaliif na rukutta lafuma kaatee osoo homtuun jiraatin lafuma naga aati maaliif na rukutta maaliif si godhe jedheeni lakkoofsi tokko lakkoofsa lama gaafate. Si rukuteera baqqaa waanan si danda'uuf si rukuteera jedhee lakkoofsa lama deebisee lakkoofsa tokko ammas lakkoofsa tokko abdiin kutannee maaloo maaliif na rukutuu dandeeche yoo jaalalaan jiraanne wayyu jaalalaan hunda mo'uu hin dandeenyu jedhee gaafii kana deebi'ee lammaffaa deebi'ee lakkoofsa lama gaafate. Bakka rukuttaan kun jedhee lakkoofsa lama immoo rukuttaan kun garuma oliitti dhufe waan ta'eef si rukuteera maaliif jedheen akka lakkoofsa sadii gaafadhetti lakkoofsa sadii rukunnaan waan ta'eef anaanis rukute lakkoofsa sadii akkan gaafadhetti sababa wal caalmatiin rukuttaan kun garuma oliitti dhufe jedhameera kanaaf waan si danda'uuf anis rukuteera jedheen akkasii sababa wal caalmatiin jedhee lakkoofsa tokko eeyyin sababa wal caalmatiin kanaaf si rukuteera jedheen. Gaaf kana lakkoofsa tokko immoo itti yaadi. Anis kanan caalu lakkoofsa duwwaa qaba. Duwwaa yookaan zeeroo jira. Rukutuu nan danda'a. Garuu rukutu jara kana barsiisuun qabame. Jedhee maal godhee jaalalaan ofitti fide jechuudha. Lakkoofsa duwwaa yookaan zeeroo kana jaalalaan ofitti fidee kottuu gara oliitti illee ajajni dhufee lola na rukutaniiti. Yookaan sababa lolaatiin sababa wal caalmatiin lola ture lakkoofsota gidduutti yookaan nu gidduutti lola ture ani immoo jaalalaan isaan moona kottuu as taa'e cinaa koo jedhee maal ta'e lakkoofsi tokko gara lakkoofsa 10tti jijjiirame jedhama. Kanarraa wantoota baay'ee hubachuu dandeenya lakkoofsa 9 caalanii maal ta'anii argamanii waan jaalalaa walitti dhufaniif lakkoofsa 10 ta'anii amma booda hunduma caalaniiru jechuudha. Lakkoofsa xiqqaa baay'ee tuffatamaa goda keessa turan kun yookaan baay'ee xiqqaa ta'an kun walitti dhufanii jaalalaan lakkoofsa guddaa ta'an yookaan lakkoofsa ana jira homtuun hin caalu jedhee lakkoofsa 9 tuulaa ture sun lakkoofsa meeqan caalanii lakkoofsa 10 ta'anii isaan lamaan xiqqaan kun lama walitti dhufanii
akkanaan jaalalaan lakkoofsa hunduma isaanii mo'anii yookaan jara kana hunduma mo'anii jedhama. Kanarraa kaa daawwattoota fi hordoftoota onnee tawaayidoo tiyuub baacoo kanarraa waan baay'ee hubachuu dandeechanii warroonni ka jaalalaan beekne jaalala gaafa jedhan ijuma addunyaatti ilaalanii jaalaluma addunyaa keessaa kana se'anii akka salphaatiin kan ilaalan baay'eetu jira. Garuu jaalala jechuun jaalalli Waaqni nu jaallate, jaalalli Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaa jaallate jaalala ulfaataadha. Nus jechuudha namoonni addunyaa kanaa yoo walitti dhufne wantoota hunduma mo'achuu akka dandeenyu jaalalaan yoo ta'e jechuudha. Wanti hundumtuyyuu gochi kamuu yoo raawwatamu jaalalaan yoo kan raawwatamu ta'e waa hedduu hojjechuun akka danda'amu yookaan nama of tuulullee waa hunduma mo'uun akka danda'amu bakka jaalalaan nama mo'uun akka danda'amu asirraa hubachuu dandeenya daawwattoota fi kabajamtoota onnee tawaayidoo tiyuub. Baacoo keenya guyyaa har'aa kanarraa waa baay'ee hubachuu akka dandeechan jaalalaan akkamitti akka nama mo'uun danda'amu hubachuu dandeechan jennee isin barsiisa jennee kan yaadnedha. Sagantaawwan hedduu qabanneeti kan nuti jirru fuulduratti waa hedduu wajjin barachuu dandeenya. Waa hedduu asirraa onnee tawaayidoo tiyuub irraa argachuu dandeessanii. Kanaaf bakkuma jirtan teessanii onnee tawaayidoo tiyuub subscribe yoo taasisan maal subscribe taasisuu jechuun waan xiqqaadha. Waan ulfaataa miti maaliifi namoonni kaan waa baay'ee hojjechuudha ni danda'anii yookaan walitti dhufanii waan baay'ee hojjechuu danda'an. Kanaaf nuti immoo subscribe qofa taasifnee yoo wal deeggarre waan gaariidha. Isa kana irratti fakkeenya wayii maalan isinii kaasaa guyyaa kaleessaa obboleessi koo yoo kan beektan ta'e warroonni hin beeknes baruu dandeessanii sanbeetuubiin yookaan faarfataa Agliluun jechuudha. Gaafa fakkeenya fudhatee yookaan ijoollota kana subscribe taasisaa ijoollee kana gargaaraa gaafa jedhu jecha isaa keessaa kanan fudhadheera jechuudha. Jechi kun amantoonni biraa walitti dhufanii amma mana walii ijaaruu gahanii nuti garuu subscribe walii taasisuunu baay'ee nutti ulfaata jedhee jecha inni achirratti fayyadameedha jechuudha. Jechi kun isinis bakkuma jirtanitti subscribe taasisanii akka nu hordoftan share taasisuudhaan guruupiiwwan garaagaraa irratti share taasisanii chaanaalii kana akka guddistan isiniin jennaa. Hanga video biraatiin wal agarruutti nageenyi fi jaalalli Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli inni dhugaa inni duuka bu'ootaaf kenne nuufis addunyaa gubbaarratti nu baay'ate biyya keenya nagaa nu buusee jaalalaaf tokkummaadhaan akka jiraannu fedhaa fi eeyyamni Waaqayyoon waliin haa ta'u. Hanga video biraatiin wal agarruutti Waaqayyo